Ashamaar Kafuur dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya guyyaadhaa seenaa goota Oromoo guyyaa kaleessaa du'aan addunyaa tanarraa boqotan qabadhee isin dhiyaadhee jira. Turtiin keessan nafaanaa ta'uun affeerraa kooti. Seenaa goota keenya obbo Kabiir Huseen isiniif kaleessa. Obbo Kabiir Huseen eenyu turan? Sirna awwaalchaa isaanii irratti maaltu jedhama? Qabsoo Oromoo keessatti gaheen isaanii maali? Akkasumas rakkataa Oromoo gargaaruu irratti gaheen isaanii maal akka ture akka armaan gaditti isiniif dhiyeessa. Hundeessaa fi abbaa qabeenya hospitaala Jeneraalaa Kolleejjii Meedikaala Adaamaatti obbo Kabiir Huseen Waaqoo sirna awwaalchi isaanii caamsaa 6 bara 2020 magaalaa Adaamaatti raawwate. Sirna awwaalcha abbaa qabeenyaa kanarratti obbo Lammaa Magarsaa dabalatee aangaa'onni mootummaa fi namoonni bebbeekamoon biroo argamanii jiru. Obbo Kabiir eenyu turan? Obbo Kabiir Huseen godina Arsii aanaa Heexusaatti dhalatan. Achumatti guddatan. Seenaan jireenya isaanii ni hima. Hojii daldalaa har'attiin beekamtii guddaa horatan kanas tokko jedhanii kan jalqaban urutatti koofiyaa musliimaa harkaan hojjetanii gurguruudhaan ture. Hojii isaanii kanas dhaawataan guddisanii gara warshaa zayitaa loon gabbisuu, qonna babal'isuu fi booda irrattis hospitaala Jeneraal Adaamaa ijaaruudhaan industirii fayyaa keessatti gurra guddaa horatan. Kanaan alattis industirii qonna ammayyaa irratti godinoota Arsii fi Baalee keessatti lafa qonnaa babal'isuu, tiraakteraan qotuu, oomisha qonnaa gara biyya alaatti erguu irratti daran beekamaa turan. Dhaabbilee gargaarsa idil addunyaa gurguddoo kanneen akka World Food Program, Save the Children fi CARES fa'aa ammoo warra obbo Kabiir oomisha qonnaa dhiyeessuu turan kan akka galmeen isaanii himutti agarsiisa. Hospitaalli guddaan isaan magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Boolee keessatti ijaaranis daran ammayyaa fi yaala biyya alaatti ergamaa turan tokkoon asumatti yaala akka argatan gochuu irratti hawaasa tajaajilaa turanii jira. Arjummaa fi qabsoo keessattis gahee guddaa nama qabu. Obbo Kabiir Huseen qabsoo Oromoo bara 60moota keessa taasisan ture keessatti gaheen isaan akkaan bahaa turan seenaan isaanii irratti ibsamee jira. Keessumaayuu waldaa wal gargaarsa Maccaaf Tuulamaa keessatti hirmaannaa guddaa taasisaa turuun isaanii ni hima. Hojiilee daldalaa irrattis muuxannoo guddoo qaban kanneeniinis dhaabbilee fi baankota Oromoo yeroo hundeeffaman keessa nama adda durummaan tumsaa turanidha. Keessumaayuu hundeeffama baankii akka baankii hojii gamtaa Oromiyaa, baankii intarnaashinaal Oromiyaa, baankii Awaash keessatti shoora isaan taphatan guddaa ta'uu himama. Hojii tola ooltummaa akka dirqama hojjechuus murteessanii turan. Kanaan alattis abbaa qabeenyaa isaanii namoota rakkataa gargaaruuf qabsaa'otaa fi kanneen qabsoo keessatti miidhaman tumsuun akka turanis sirni awwaalcha isaanii irratti himamee ture. Obbo Kabiir Huseen ammaan duras yeroo adda addaatti dhukkubsataa biyya keessaaf alattis yaala garaagaraa akka irra turanis asumaan himamee ture. Tibba darbee kanas torbee muraasan booda hospitaala isaanii ciisanii yoo yaalamaa turan caamsaa 5 bara 2020 ammoo lubbuun isaanii dabartee jirti. Sirna awwaalchaa irratti maaltu jedhama? Obbo Kabiir Huseen sirna awwaalcha isaanii magaalaa Adaamaatti raawwate. Sirna kana irrattis namoota bebbeekamoo aangaa'onni mootummaa kan akka obbo Lammaa Magarsaa, obbo Shimallis Abdiisaa, obbo Abbaa Duulaa Gammadaa, obbo Jawaar Muhammad akkasumas obbo Junayd Saadoo fa'aa namoonni bebbeekamoon hedduun argamanii turan. Sirna gaggeessaa isaaniis istaadiyoomii magaalaa Adaamaatti taasifama. Kana irrattis namoonni haasaa taasisan obbo Kabiir Huseen qabsoo diinagdee taasifamuu qabu keessatti nama fakkeenya guddaa qabanidha jedha. Sagantaa sirna awwaalchaa kanarrattis namoota haasaa taasisan keessaa ministeerri ittisaa obbo Lammaa Magarsaa obbo Kabiiritti dhiheenyaan akkaan beekanii fi quuqamni isaan saba isaaniitiif qaban kutannoo diinagdee guddisuu isaaniif qaban daran cimaadha jedhu. Nama sabaaf quuqabu, nama gootummaa qabu, Oromoof jedhee qabeenya isaa dhabeera ani ragaanan beeka jedhe obbo Lammaa Magarsaa. Keessumaayuu addunyaa daldalaa irrattis aantummaa sabaaf qabaniif hariiroo isaa xiqqaa fi guddaa waliin obbolummaan jiraachuu irratti qaban akkaan jajanii himanii jiran. Warra mootummaati jedhee takkaanu sodaatee hin beeku kan hin godhina
kana hojjedhaa jedhee nama ija jabinnaan namatti dubbatu ture jedhu obbo Lammaan Magarsaa. Dhaloonni isaaniis fakkeenyummaa isaanii faana dhahadhaa, imala isaanii kana itti fufsiisaa akka qabu dhaaman. Dabalataanis pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaas obbo Kabiir nama kana maaf hin hojjetne jedhee namatti dheekkamu ture jedhan. Onnee guutuudhaan nama kana dalagaa kana maaf hin goone jedhee nutti dubbataa ture jedhu. Nama Oromoof gochaan jiraatee hojjetee ofis sabas jijjiiruu akkaan danda'u gocha kana agarsiise jedha. Ittis dabalee obbo Jawaar Mohaammed akkana jedhe. Amma tumsa isaanii keessumaa yeroo qabsoo Oromoo keessatti finiinaa ture sana namoota miidhaman irra gahee gargaaruu irrattis fakkeenya isaanii leellisaa ture. Yeroo fakkeenyaaf wayyaaneen ilmaan Oromoodhaa irreecha irratti fixaa turan, irreecha irratti akkuma ijoolleen Oromoo hedduun miidhamanii, hedduun du'anii, hedduun rakkoo bal'aa keessa galan dafaa ilmaan kiyya naa dhaqqabaa mana yaalaa kiyya keessaa naa haa yaalamanii jedhee nama obbo Jawaar Mohammeditti lallabataa ture irraa jedhu. Obbo Kabiir Huseen seenaa isaa seenaa akkaan nama yaaddessuu fi abbaa qabsaa'otaa, abbaan ilmaan Oromoo, abbaa hiyyeessa Oromoo akkaan nama gaarii ture jedhamee seenaa isaanii akkanatti leellifamaa ture. Obbo Kabiir Huseen abbaa ijoollee dhiiraa 7 fi dubartoota 8 yoo ta'an walumaa galatti ilmaan 15 nama qabu turan. Umrii isaanii ganna 72tti addunyaa tanarraa du'aan boqotanii jiru. Yoomiyuu seenaan isin yaadata.